Algaaree qarshii 35,000 irraa hanga qarshii 70,000 baay'ee babbareedoo ta'anii fi diizaayinii adda addaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota amantiif kutaan sooliin qoodiin jira jirtu. Yeroo baay'ee jechuudha kan filannoon keessan isin dhibuudha. Sirriitti adda baafannee wanni beekuu qabnu diizaayineelee algaa akkasuma saaxinii uffataatii fi uf argitu yookiin mastaawotii miraayaa ija keenya afutti kutaa ciisichaa walumaa galatti meeshaa kutaa ciisichaa tokko isaatiin diizaayineelee tokko qabadhee isinii dhufee jira. Filannoo keessan kamtu 35,000 kamtu 30,000 kamtu iyyuu ammootuyyuu 40,000 kamtu 50,000 60 70 kan jettaniif ammootuyyuu hundi isaa diizaayinii uf danda'ee fi ulaagaalee meeshaatiin qarshiin garagaraa asirratti kan hin jedhu yoo jiraate fakkeenyaaf kitchen cabinet yookiin matbaka yoo fudhannee jenne gatiin matbaka tokkootii fi tokko miti asirratti garaagarummaa meeshaalee osoo ta'uyyuu diizaayinii yookiin saayizii maqaasni isaatillee garaagarummaadha. Algaan kun fakkeenyaaf yoo argitanii jettan akkana yoo ilaaltan algaa basiixa fakkaata walaakiin ammootuyyuu baay'ee isa bareedaa tahee fi irra caalaa inni kun amma kan reef taree sanirra basiixa sababni isaa jechuudha MDF fi akkasuma ammootuyyuu liizarii fayyadaman jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya algaaleen kanneen akkanatti yoo ilaaltan basiixa isinii fakkaachuu danda'a. Garuu miidhaginaa fi bareedinni isaa namootiin bira jiranis ta'e akkasuma ammootuyyuu hanga takka hojiillee ni qaba jechuudha. Walumaa galatti algaan biyya keenya keessatti faashina jedhamee hojjetamu yoo jiraate kama addunyaa irra jirudha. Fakkeenyaaf jechuudha namni garaagarummaa qarshiitiin ilaaluu osoo hin tahin diizaayiniin isaa garagara tahee diizaayinii adda addaa filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf kama mana hojjannullee akkasuma ammootuyyuu diizaayinoota isin onlaayinii irratti hin argine diizaayinii namni hojjetee viidiyoo gadi hin dhiifne fakkeenyaaf diizaayinii kana yoo xiqqaate algaa 2-3 baafnee jirra ka amma argitan kana jechuudha. Kalarii diimallee hin baafne kalarii kireema kanaa fi gurraachallee hin baafnee jirra. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maaliif viidiyoo hin waraabne yoo jettanii ganna kana jechuun meeshaa baay'eetu isin tare meeshaa hedduu jechuudha osoo hin waraabin kan feene irra caalan isaa jechuudha. Inshaallah alhamdulillaahi rabbil aalamiin ganna malee ka jiraachuun hin danda'amu biyya keenyatti diizaayineelee isaa babbareedaa tahee kalariin dibiinsi qalamii ka xurii danda'uu fi akkasuma ammootuyyuu sirriitti kan isin beekuu qabdan mana keessan keessa bareechisuu fi qalbii nama boqachiisudha. Meeshaan akkamitti qalbii boqachiisa yoo jettanii baay'ee qalbiin keenya hin boqatallee itti gammadallee haragalfii biyya namaa keessa jechuudha. Yeroo turre fakkeenyaaf jechuu biyya namaa amma biyya namaa hojjettanii waggaa dheeraa jechuu keessattuu waggaa 4-5 shamarran kenna haga waggaa 10-15 illee warri hojjettanii jirtanii haga waggaa 18 illee namni hojjettanii jirtan umrii achittuu fitte akkam taatee warri jettan ammootuyyuu suni carraadha. Garuu jechuudha algaalee diizaayinii isin hin argin hedduutu jira. Algaalee kanneenirraa yoo iskiriinshoot gootanii natti ergitanii jettan warri firnishara amma bifa haarayaan ajajataa jirtan filannoon keessattuu algaa fi maggaarraja baay'ee rakkachaa jirtanii waa'ee maggaarraja kaleessa dubbadhee jira. Harramee waa'ee algaa fi uffata saaxinii uffata tasriiha TV staandii fi kitchen cabinet yookiin control buffet yookiin corneriidha. Faashinni biyya keenya saaluna keessa kan kaa'atamu corneriidha moo control buffet warri jettanillee koomentii jala yaada keessan kaaya kam akka ta'e isiniif barreessa. Garuu kutaa ciisichaa yookiin kutaa hirriba keenya faashinni akkam yoo jettanii akka ati ajajatteen faashinni ka qalbiin keetti si gammaddee ati jaalattetu faashina malee kutaa ciisichaa keessatti faashina kan namni hedduun si argu odoon tahini diizaayinii qalbiin keessi feete kalarii qalbii na boqachiisa yoo alaa ol seen itti gammadee haragalfadha jettu murteessuu qabda. Isatti aansuun ammoo meeshaa akkamiirraa na dalaga orijinaalummaa isaarraa dalagama. Itti aansuun firaasha jechuudha. Algaa irratti firaashni dirqama. Namootiin tokko jechuudha firaasha 15,000 jira 16,000 jira haga jidduu 20 hin jira jechuudha 10 haga 20titti akkasuma ammootuyyuu 20 haga 30 illee ni jira 30 haga 40 illee ni jira akka barbaadaniin kanarraa jechuudha firaasha fayyaa keessaniif fakkeenyaaf firaashni boondidiin jira ekstraa boondidiin jira boondidiin oriijinaalii ni jira akkasuma ammootuyyuu isboonji illee ni jira akka itiyoo maal maqaalee hedduudha firaasha biyya keenya keessatti waamtanii xumuruu hin dandeettan anaa miti oomishni faafrikoota
adda addaa jechuudha. Kanaafi firaasha kamtu naata kamtu bareedaa odoon tahini kamtu fayyaa kiyyaaf keessattuu yeroo har'aa kana dadhabbii namni dadhabbii ifaajee irraa kate narviilee adda addaa narvii jechuun nama laamshee ciisu qofaa miti. Ana mataan kiyya lukni na dhukkubaa mul'iin kiyya na dhukkubaa ceekuun na dhukkubaa yeroo tokko tokko mataan na dhukkubaa har'a sa'aatii amma isinitti haasa'u kana hojii tokko osoo hin hojjetin ganamarraa ga sa'aatii kanaa ture yoo xiqqaate torbee kana jechuudha. Kanaafi qaamni keenya yeroo of dadhabetti waan irra boqotu barbaada waan ta'eef firaashni algaa bitamee namni tokko tokko meeshaa manaa guutuu 300-400 ajajatan ana mataa kiyyarraa jechuudha. Walaakin firaasha qarshii 30 firaasha qarshii 33 isa oriijinaalaa hin bitatan maal godharre maara isaa erga bitatanii geessanii meeshaan mana galee jedhee bakka birriin dhumatte ka abdii akkam isinii himuu danda'a. Bakka akkam 10,000 naasoo jedhan ka 10,000 hin jira guddaan jechuudha ka 15,000 hin jira garuu fayyaa keessaniif illee kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya algaaleen hadda isin argitan kutaa ciisichaa keenya keessatti isa faashinas tahee akkasuma diizaayiniilee babbareedoo qarshiin isaa ammoo garagaraa algaadhaan kanneen keessa ka 35 jira ka 38 jira ka 40 jira ka 50 jira ka 70 illee jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka saayiziitiin akka meeshummaatiin akka diizaayiniitiin diizaayinii jechuun ashkaala yookiin shakliin isaa hagam dadhabbina qaba yookiin ogeessa meeqa barbaada akkamitti hojjetama ka jedhuu fi akkasuma ammoo salphaa diizaayinii yoo ta'e qarshiin isaa illee ni salphata ni hir'ata. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yeroo hedduu namni jechuudha algaa nakshaan isaa itti baay'atuun filatanii qarshiin isaa ammoo ni dabala ogeessa fiddee yoo itti argisiiftu algaan kun diizaayinii qaba hojii qaba qarshii hagana yoo jedhe algaan yoo laalana kana salphaadha fakkaata garuu keessatti nakshaa isa ammoo falaffalamu jechuudha harkaan hojjetamu ogummaa akkasii kan qabu hedduudha. Amma fakkeenyaaf algaaleen asirratti argitan algaan amma tariquum saaxinii yookiin saaxinii uffataa wajjiin qirtsiin adiin isin argitan sun qalamiin qofti akkasii sararamee dibamuu odoon tahin erga kaphiin itti bahee jedhee haala saniin qalamiin dibama. Itti aansun ammoo inni kun amma fakkeenyaaf maashaallah tabaarakallaa algaa bizzabti akka algaa kiyyaati anuyyuu algaa kanan qaba baay'ee bareedaa mana keessatti hedduu namatti tola akkasuma ammoo qalbii namaallee bakka jechuun bakka algaa filaatti faashinaa fi isa baay'ee miidhagaa ta'edha. Firaasha gaarii qabaannaniin baay'ee kan namatti toludha. Mataan kanarrallee na haa guddatu yoo jettanii ni danda'ama. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaa hunda isaa yoo barbaadanii jettanii filannoon isin hin dhibin irra caalaa jechuudha yoo naallee filadhu jettan meeshaa babbareedaa ittiin gaabbine inshaallah wa ta'ala isinii filadha. Isin ammoo viidiyoo kana laayik godhaa hiriyoota keessaniillee sheer gochuun akkasuma ammoo meeshaalee saalonaa kan akkamitti nu barbaachisa kichin kaabineetiin kan akkamitti nu barbaachisa mee mana keenya akkamitti diizaayinii godhana yoo jettanii salphamatti jechuudha isiniif himullee ni danda'a. TV staandii akkamii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yeroo baay'ee jechuudha saaxinii uffataa fi dirisingii yookiin tasriihaa irratti illee xiyyeeffadha. Mana keessanillee ni miidhagsa isinillee qoomsaaxiniin guddate fodoon tahini diizaayinii fakkeenyaaf algaa kana nama sadiitu narraa ajajatee dalage yuutuubaroonni oromoo warri waan kana hojjetan algama kana gadhiisan baay'inaan diizaayiniin babbareedatu jira ka isiniin argine isiniin fayyadamnan algaa kana nam 3-4 na dalaysiise ka sirribbee kun nama 3 ufii kiyyaaf eega geesse laayik godhaa horaa bulaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti fayyaa.